Kabajaa harka fuula daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan Qaanqee Show torbaniin toora Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaa. Gingilchaan keenya irraa marsaa ja'affaadha. Sagantaa Gingilchaa guyyaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate. Jirnaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii Qaanqee Show subscribe gochuun maatii Qaanqee Showtti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumas ergaan keenya yoo isin toltan warra hubattan hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa Gingilchaa torbaniin qabannee isiniif dhiyaannu kan torbee kanas akkuma beekamu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Goobanaa & Associates. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaa & Associates dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaa & Associates furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan 1888 462 Websaayitiin keenya gobanalaw.com. Goobanaa & Associates sagantaa keenya Gingilchaa torban kana ispoonsara gootaniifis kabajaa fulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa magaalaa feetan isteeta feetan keessa jiraattan dhimma seeraa yoo qabaattan gorsa seeraa yoo barbaadan waa takka ittiin dhiphatina. Balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu Goobanaa & Associates lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookiis 1888 462 Goobanaa & Associates. Baratuu Gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya ja'affaa torban kana furannee dhufne totoon darbin dura hawaasa keenya hawaasa Oromoon galateeffachuu barbaada. Harargee dhiyaa magaalaa Ciroo, Baatu, Arsii Nagallee, Shaashee Manee, Bulee Horaa, Gujii, Boorana, Asallaa baay'ee isin galateeffachuu barbaadna. Ajaja nama tokko malee sagalee tokkoon gadi baatanii abbootii keenya amantaan otoo waliin qoodin simachuu keessanitti baay'ee nu boonsitanii horaa bulaa ulfaadhaa Oromummaa nutti urgooftanii Waaqayyoon isinaa jiraachisu ulfina isiniif kennu jechuun barbaada. Oromoon akka kana nama Oromummaan itti dhaqee kaarpeetii diimaa afee marga harkatti qabatee gaabii itti uwwisee simata. Baay'ee nu boonsitan, baay'ee isinirraa gammannee jirra. Bagan isinirraa dhaladhe. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya Gingilchaa ja'affaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Torbee darbe keessatti waan torban kana keessa ta'aa jiru waan xixiqqoo tokko irraa isiniif tuttuqeen ture. Torbee kanas irraa haasa'uufan deema. Waa'ee Phaaphaasota haaraa mudamanii gara Oromiyaatti ergamaa jiran akkasumas waa'ee Abuna Saawuroos Farraa waan baay'ee dubbatamaa jira. Olola baay'eetu isaa irratti oofamaa jira. Waa'ee sanarraa isin tuttunna. Gama sanatti otoo hin darbin dura garuu Xaqilaayii Ministeeriin keenya Dr. Abiy Ahmed akka mooltan muumme nagaa keessanii haasaan isaanii gidduu kana baay'ee na gammachiise. Baay'ee natti tole. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Erga gaafa reettii gaafa jal'aa sana itti kennanii Xaqilaayii Ministeeriin xiqqoo dudda nutti gatanii turanii Waaqayyoon afuura reettii jal'aa sana keessaa dheeknoo bifa haaraadhaan gadi ba'anii waan bareedaa nutti dubbattanii jirtu. Booddee isinitti deebi'amee Xaqilaayii Ministeer waa'ee keessa waan baay'ee jira wanti hin dubbadhu. Abuna Saawuroos hin dhaggeeffanna. Ijoolleen Oromoo akka barattu bichaa odoo hin ta'in amantaan tun akka babal'attuuf akka itti fuftuuf naannoo Oromiyaa keessatti akka itti fuftuuf wanna biraatiif miti. Wanna jiru rakkina jiru garuu sun hin beektu. Wanna jedhamaa jiru hin beektu miti.
Kanaafuu amantaan tun akka itti fuftu ijoolleen Oromoo dhalattuun Oromoo amantaan tun keenya bataskaanni tun teenya han Oromaatii miti akka jedhaniif isaan garuu waan biraatti itti fakkaata. Abbaan keenya Abuna Saawuroos Waaqayyoon isin haa eebbisu. Yaadni keessan mul'anni keessan qulqulluudhaaf ifaadha. Namoota ganamuu kaasanii sammuun isaanii jallaa yoo ta'anii yaada keessan jallisan malee yoo sammuu qulqulluudhaan isin dhaggeeffatan yaadni keessan yaada Waaqayyoon jaallatudha. Kaayyoon keenya mul'anni keenya betekiristaaniin kun akka seen jabaattu akka seen cimtu jedhan. Sana duwwaa immoo otoo hin taane ijoolleen Oromoo betekiristaaniin kun kan kooti jedhanii abbummaan akka itti dhaga'amu barbaanna. Akkamittiin yoo afaan keetiin baratte yoo afaan keetiin tajaajila argatte yoo namni keessi barsiise nama kootu keessa jira afaan kootiin hin barachaa jira kan jedhu abbummaan sitti dhaga'ama. Yoo garuu callistee betekiristaana kaadhattee afaan hin dhageenye yeroo hundumaa dhaggeeffattee galtee kan keessatti hin fakkaatu. Yoo betekiristaanni kun badees kan keessatti hin fakkaatu. Yoo jiraates kan keessatti hin fakkaatu. Kanaaf kaayyoon keenya mul'anni keenya sabaaf sablammiin biyya keenya Oromoon itti dabalame betekiristaana kana keessatti abbummaan akka itti dhaga'amu barbaanna malee ergama tokko hin qabnu. Betekiristaanii addaan qooduudhaaf miti. Betekiristaanii dhabamsiisuudhaaf miti. Betekiristaaniin akka seen jiraattu barbaanna jedhan. Maal jedhan immoo lolattoof? አሁን ከሸዋሚዎቹ አንዱ ልጥቀስና ብፁዕ አቡነ ሳይሮስ ስም ጠቅሼ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ናቸው አይደሉም ሙሉ በሙሉ እናትም አባትም መንዜ ነው መራቢቴ ነው አቃለሁ ኢላላጋ ኦሎለ ከነቱ ገገፈማ ጅር አባ ሳውሮስ ዋን ኦሮሞ ጋሩማ ኦሮሞ ዱበቹዳፍ ኦሮሞ ገገሱዳፍ ኦሮሞ ተውን ቀበን ኦሮሞንስ ራኮ አከሲን ቀቡ wanti isaan jechaa jiran namni afaan isaatiin aadaa isaatiin betekiristaanii keessatti tajaajilamuu qaba. Garaagarummaa isaan gidduutti uumame kanaaf akkaataa amantii isaaniitti akkaataa itti fannoo harkatti baatanii jiran kanaan fuula Waaqayyoo dura jilbeenfatanii Waaqayyootti himuu otoo qabanii sana bira yoo darban immoo maanguddummaadhaan fixuu otoo qabanii gaaffii Abuna Saawuroos faan gaafachaa jiran gaaffii isaaniitti deebii kennuu otoo qabanii sana hundumaa dhiisanii miidiyaadhaan gadi ba'anii olola irratti oofuu jalqaban. Kanaaf irratti dubbachuudhaaf kaan rakkoo isaan gidduu jiru kana silaa utuu gola keessa ta'anii furmaatatti kennaniiru ta'e yookiis fuula Waaqayyoo dura jilbeenfatanii Waaqatti himaniiru ta'e gidduun gallu turre. Olola gadi ba'anii maqaa xureessuu jalqaban. Abuna Saawuroos ani Oromoodha anatu sin geggeessa jechaan jiran. Uummanni Oromoo afaan isaatiin barachuu qaba. Ijoolleen Oromoo abbummaan itti dhaga'amuu qaba waldaa kana keessatti jechaa jiru. Sababii Abuna Saawuroos dhiigaan Amaara ta'aniif Oromoon geggeessan jechuu miti. Maal ta'a yoo geggeessan maal rakkoo qaba? Yoo Abuna Saawuroos Oromoo miti Oromoo geggeessuu hin danda'an ta'e isinis geggeessuu hin dandeessan gaa. Oromoon qeesii mataa isaatii abdatu. Hamma garuu aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo kabajanii saba Oromoo wajjin jiraatanitti Oromoo geggeessuu danda'u. Rakkoo tokko hin qabnu nuti. Kanaan duras qabaannee hin beeknu nuti. Nu tuffachaa nuun geggeessinaa jenne. Nu arrabsaa nuun geggeessinaa jenne. Aadaa keenya tuffachaa nuun geggeessinaa jenne. Afaan keenya tuffachaa nuun geggeessinaa jenne malee lakkii nuun geggeessinaa jechaa hin jiru. Biyyi Itoophiyaa Ortodoksiin Itoophiyaa waggaa meeqaaf warra Gibxiin bulaa turte. Warra biyya alaatiin bulaa turte. Warra Gondariin yoo bulle rakkoo hin qabnu, warra Goojjamiin yoo bulle rakkoo hin qabnu, warra Tigraayiin yoo bulle rakkoo hin qabnu. Yoo akka sagalee Waaqayyoo sanatti nu geggeessu ta'e. Yoo siyaasa keessan fidan ta'e. Yoo aadaa Oromoon xiqqeessan ta'e. Yoo afaan Oromoon xiqqeessan ta'e. Yoo eenyummaa keenyan tuffatan ta'e. Yoo nu geggeessan rakkoo hin qabnu. Phaaphaasi. Rakkoo tokko hin qabnu. Dubbadhaa Abuna Saawuroos. Bataskaana irrattis biyya irrattis lafa qabu qabeenya qabu isa dhabna jedhaniiti wanna biraati fi miti isa qabna jedhanii xinnoo rifatu hinnawu እና nuyi garuu jabaachuutu nurra jira. Baay'ee galatoomaa abbaan keenya Abuna Saawuroos Musee natti fakkaatu. Museen mana Fariyoon keessatti guddate.
jireenya bareedaa sana keessa utuu jiraatu gabrummaa uummata isaatii argee hin ta'u jedhee bakka bareedaa sana keessaa ba'e. Abune Saawuroos waan akka kanatti fakkaatu. Bakka gaarii utuu jiranii, bakka bareedaa utuu jiranii, hacuucama uummata isaanii irra ga'aa jiru. Waan waggaa 150 amantaa da'oo godhatee uummata isaa saamaa jiru waan arganiif keessaa ba'an. Mul'anni isaanii, kaayyoon isaanii wangeela babal'isu, waldaa cimsu, waldaa guddisu, Oromoon kaabbaa amantiitiin istroon akka hin xuunne irratti dammaqan. Waaqayyoota achi keessatti isaaniin guddise. Waaqayyoota achi keessatti isaaniin barsiise. Obsa meeqa dandamatanii. Utuu uummati isaanii waan meeqa irra ga'aa jiru garaa laafanii ma jiraatan. Gaafa yeroon isaa ba'u garuu hin xaaxe. Kanaaf har'a gadi ba'anii kana jechaa jiru. Isaan immoo maqa balleessii itti fufanii jiru. Dubbadhaa. እስቲ አቡነ ሳይሮስ በኦሮምኛ ቀድሶ ይውጡ። እኔ ዛሬ ክህነቴን ልተው። ቅዳሴ አይደለም፣ ትንሽ ትምህርት አስተምሮ ይውረዱ። የለም ደጉ የዋ የኦሮሞ ህዝብ ግን የነሱ ፖለቲካ መነገጃ ነው። ኦሎለ ከነ ጀልቀበን ኢሳን ወሪ አፋን ኦሮሞ ስሪት ነው ቤከን አዳ ኦሮሞ ስሪት ቤከን ኡመተ ከናፍ ዮም ከበጃ ከነን ኡመተ ከናፍ ዮም ኡልፍነ ከነን አቡነ ሳውሮስ ህምቤኪን አፋን ኦሮሞቲን ሲንቀደስን ገሩ አፋን ኦሮሞቲፍ ከበጃ ከና ጅሩ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ከበጃ ከና ጅሩ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ኡልፍነ ከና ጅሩ ምርገ ኢልማን ኦሮሞ ፈልማ ጅሩ ከነ ጫላ ማል በርባን አቡነ ሳውሮስ ሜኑ ፋርፋዳ Galata Wakayo Irundumati Galata Wakayo Irundumati Akadawi Tanu Garvincha Sati Akadawi Tanu Garvincha Sati Akadawi Tanu Garvincha Sati Akadawi amma gan kana kan nu farfachaa jiru Abune Saawuroos sagalee isaanii dhagaa jirtu kinoo fuundura keenya dhaabbatanii jiru hammana beekanii hammana yoo nu farfatan nuga bar haqa Oromoo eegaadha malee dirqama afaan Oromoo baraa miti haqa Oromoo eeguu waan guddaa tokko Oromoo keessa dhalatee afaan Oromoo kan na caalaa dubbatee aadaa Oromoo kan na caalaa beeku kan Oromoo tuffatu meeqa jira dubbadhaa mee Abune Saawuroos nuyi garuu jabaachuutu nurra jira. Akkanumatti gowwoomnetuma jiraachuun nurra hin jiru. Gowwoomni dur darbe. Akkuma beektan si dur waggaa keessummaa mana Oromoo waggaa dhufe. Bishaan na obaasaa waggaa jedhu bishaan hin kennu Oromoon namatti. Aannan yoo aannan jiraate aannan qabeedhaan waraabee namaa kenna. Waaqayyo sana eebbisa baankii Abune Saawuroos haasaan isaanii akkam namatti tolam. Warra kanaan afaan hin beekaneeruun afaan beekuu duwwaa miti mammaaksa faayyuu beeku kinoo. Oromoo biratti jibbisiisuudhaaf akka waan Oromoon Amaara jibbu akka waan Oromoon Manzee jibbu akka waan Oromoon Tigree jibbu lakkii jibbiinsa isaanii hin qabnu afaan keenyaan kadhannaa jechaa jirra. Akka waan isaa waldaa kana dhabamsiisuudhaaf deemanitti ololirratti oofamaa jira. Obboloonni keenya Oromoo taatanii amantaa kana keessa jirtan isin hin dogoggorsinaa. Jarri sagalee guddaa qabu. Jarri holii qabu. Miidiyaa qabu waggaa hedduudhaaf achi keessa ta'anii elmaa turan waan ta'aniif sagaleen isaanii waan guddateef dhugaan isaan bira jira sitti hin fakkaatin. Abune Saawuroos faa miti aniyyuu amantaan Ortodoksii akka badu hin barbaadu. Yaadannoo baay'een irraa qaba. Akkuma Xaqilaa Ministeeriin jedhan yaagaraachin qirtsinaat Ortodoks kabajaa guddaan kennaaf. Ijoollummaa koon keessatti yaadadha. Akkoo koon keessatti yaadadha. Maatiin koo har'a Musliima. Ortodoksii turan dur. Harmeen kiyya afaan Amaariffaa gurra isa yoo murte iyyuu hin beektu. Akkoon koo lammanuun afaan Amaariffaa gurra yoo muran iyyuu hin beeku. Bataskaana dhaqaa turre garuu dhalleedhuma galla. Waan jedhamuun beennu afaan Amaariffaatiin qiddaaseen godhamaa ture. Dadhabiinsi kun waan jiruuf achi keessaa maatiin kiyya Islaama ta'an. Akkoo koo biratti waan an guddadheef Ortodoksii ta'ee nafe. Hamman waldaa Ortodoksiitti deddeebi'aa ture kana. Achi dhannee gaafa ayyaanaafaa bullu kana
akkoo koo rabbi nabsee see maaru sanbata harkana qabattee dhaqaa turte nan yaadadha waldaan qiddaasee dhumarratti gaafa ala gadi ba'anii jedhan jecha እግዚኦ ማረምና ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረምና ክርስቶስ አድነን ሰማይቱ ሰውረን በምሕረቱ በእንተ ማርያም ሂምቤኩ ሂካሳ ከነ ጀቻ ጡር ጉያ tokko macaafa qulqulluu dhageen beeku anis yemmuu sana afaan amaariffaan beeku bara wayyaanee keessa mana hidhaa gallee dhedheessa dhaqeen dhedheessa ijoollee iddoo daddaati magaalaa Najjoo Mandiifaa Dambilalloo faatii dhufan ijoolleen pheenxee walitti qabamanii gaafa isaan faarfatan waaqayyoon kadhatanii dhage duraan dhageen turre duraan dhageen beeku magaalaan dhaladhee guddadhe keessa ortodoksiidhaaf musliima duwwaa jira mana hidhaa keessatti dhagee jalqabaaf lapheen harkise ofitti na bute maaliif afaan kootika ijoollee kana bira dhageen faarfannaa kana barsiisaan jedhen intalli durbaa dabtarii bitadhu kottu siin barreessitee naa barreessitee naa laattee na shaakalsiiste waa'ee wangeelaa namni natti himne akkuma sanarraanin gooftaa fudhadhe ortodoksii keessaa ba'e maaliifan ba'e ortodoksii keessaa achi keessatti baradheen beeku achi keessatti waa'ee wangeelaan beeku afaan koo miti hin dhaga'u rakkoo akkasii keessa jira har'a uummati keenya betekiristaaniin magaalaa keenya keessa ture Gabreelin dur lafi ta'an hin jirre har'a nama shammoo nama ja'a waaqeffata namni keessaa yaa'ee dhume inni kaan musliima ta'e inni kaan pheenxee ta'ee dhume maaliif afaan saatiin kadhachaa jiru afaan saatiin kadhachuu duwwaa immoo otoo hin taane ፖለቲካ keessa galan dhaggeeffadhaa Abune Naatnaa'el fa'a ምኒልክ ሲባል የእናንተ ደቀደ ጣሊያኖች መሆን ያለባቸው ሮማውያን መሆን ያለባቸው የማይመቻቸው የማይፈልጉ ካሉ እነሱ ምኖች ናቸው ምኖች ናቸው ተናገሩ ምኖች ናቸው የተሸነፉ ጣሊያኖች ናቸው አዎ maqaan isaanii Abune Naatnaa'el jedhamu taabotni gadi ba'ee taabotni ol galuuf deemu taabota fuuldura dhaabbatanii silaa waa'ee waaqayyoo lallabuu kan qaban waa'ee Iyesuus Kiristoos fannoo gubbaa irratti ilma namaatiif fannifame irraa dubbachuu kan qaban waa'ee gaarummaa maaramii haasa'uu kan qaban waa'ee Gabreelii dubbachuu kan qaban sana hundumaa dhiisanii bakka sana bakka siyaasaa godhanii waa'ee Minilik irraa dubbatu Oromoo kanaan sammuutti taphatu afaan keetiin akkatiin kadhanne afaan keetiin akkatiin waaqeffanne duwwaa otoo hin taane waan Oromoon hin jaallanne Oromoo irratti labsu maaliif waa'ee Minilikiin dubbachuun isaan barbaachise taabota fuuldura dhaabbatanii mootota duraan darban keessaa kan har'a lubbuudhaan jiru betekiristaanii ortodoksiitiif waan gaarii meeqa kan godhe fooqii Haile Sillaaseen jalaa saame kan deebiseef Sinodosii bakka lamatti addaan ba'ee wallolan biyya alaarraa xiyyaara isaatiin fuudhee galee walitti araarse lafa kaare meetirii miliyoona meeqaan lakkaa'amu kan kenneef Dooktar Abiyyiin lubbuun jira maaliif isaan faarsine maaliif Minilikiin faarsuun isaan barbaachise isaan egaa amma warri afaan Oromootiin lallabaa jira waan amma godhamaa jiru kun siyaasa malee waa'ee afaanii miti warri jedhan isaan immoo waan isaan godhaa jiran ilaala bakka taabota waaqayyootti waa'ee Minilikiin dubbatu maaliif waa'ee Minilikiin dubbachuun isaan barbaachise namni maqaa Minilikiin dhaga'uun barbaanne xaaliyaanii mo'ame duwwaadha jedhanii Oromoo irratti qoosu በ85 ዓመተ ምህረት ቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰራ ነበር ኦሮምኛ አንጋ የሚባል ድራማ ላይ ከሳሙኤል ዳባ ጋር ሰራ ነበርና ራሴ ስክሪፕት ጽፌ ነው በኦሮምኛ ፊደሉንም አውቀዋለሁ ባልቀበለውም የቁቤም ፊደል የሳባ ፊደል መሆን ነበረበት ነገር ግን ማምሬ ማልጀተን ማምሬ ለከጀኑ ጋማ ቄሲ ኦሮሞ ታአኒ ገዲ በኡፊሞ ግዱ ከነ ውሪቀቻ ጅሩ አፋን ኦሮሞ ፋቲን ዳምሰኑ ደበርሱ ዋን ኦሮሞን ቀቡ ገሩ ኦሮሞ ረትን ጃለተን በረኩለ ሰገል 85 ቴሌቪዥኒ ሮጀቻን ቱሬ ዳንጋ ሳሙኤል ዳባ ፋቲ ወጅን ጀረን hojjechuu duwwaa mooton taane diraamaa afaan Oromootiin barreessaa ture qubee afaan Oromootiin habarreessu iyyuu malee qubee afaan Oromoo sanatti inamanuun ture akka inni saabaatti geeddaramuun barbaadaa jiran Oromoof hojjetu waan Oromoon qabu immoo jaallatan
qubeen kun akkasuma qoosaadhaan waan dhufetti fakkaata dhiigachitti dhangalee hin beekan isaan aarsaa jirratti bade hin beekan isaan utuu waan ati qabdu siin jaallatin immoo si bushuu barbaadu utuu waan ati qabdu siin kabajin immoo si gaggeessuu barbaadu abuuree isaa Awuroos faan nurkatti xureessu Phaaphaasota keenya gurguddaan nurkatti xiqqeessu isaan immoo waan Oromoon qabuuf kabajaan kennan qubee saabaatti geeddaruu barbaadu Oromoon barbaadee jennaan iyyama isaaniin barbaadu qubee saabaatu isaaf ta'a qubee laatiniif ta'a Oromoon waan isaaf ta'uun ni beeka isaan nu murteessuu hin danda'an isa kana argan egaa xaqalaa ministeeriin keenya fedhii uummata Oromoo argan egaa iyya uummata Oromoo dhaga'an egaa waan uummanni Oromoo keessa jiru arganii dheengadda gadi ba'anii basak jedhanii nuuf dubbatan xaqalaa ministeer Abiy Ahimad ኤቢፈማ ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሐሳን ኬሰን ኩን አከነማ አነን ዱጌ ለጴ ነማ ቀበኔስ ጀቸ በበሬዳ አከሲ ከነ ወጋ ሄዱፍ እስንራ ኤጋ ቱሬ Haasaa keessanitti al tokko gaafa qabamus akkuman isinitti dubbadhu har'as immoo gaafasin waan gaarii waan dhugaa waan qulqulluu haqa uummata kanaa dubbattanis isin galateeffachuurraa dudduubatti hin deebi'u. Namni keenya tokko hirrifata gaafa akka jedhu maaliif siyaasa keessatti moggaa gamasiif gamana qabannee waan jirruufi waan akkasii kun gaafa dhufu utaallee as ga'uun baay'ee namatti ulfaata yoo garuu giddu galeessa jiraatte yoo garuu giddu galeessa dhaabbatte waan hamaa dhufus qeequuf waan gaarii dhufus galateeffachuun nama rakkisu kun immoo Oromoo biratti maal jedhama xawalwallee gaararraa jedhanii maqaatti moggaasu siyaasa biyya keenya akka siyaasa duriitti ilaaluu hin dandeenyu dur kan Oromoo bulchaa ture alagaa waan tureef waan barbaadde waliin jette har'a garuu warra afaan keenya dhaga'utu biyya bulchaa jira yoo isaanirraa rakkoo qabaanne karaa naamusa qabuun itti haasofne yoo gammachuurraa qabaannes karaa naamusa qabuun isaan galateeffanna ilma waaqaati isin malee namni hin jirus jechaa hin jiru haasaan keessan kun garuu baay'ee nu gammachiise xaqalaa ministeer dhugaa uummata keessanii dubbattan Oromoo duwwaa miti kana dhugaa uummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru eenyuyyuu afaan isaatiin waaqeffachuu mirga qabu kana mulquu hin danda'udha kan Oromoo duwwaa miti kanatti namni hin gammanne yoo jiraate mana kiimaa dhaquu qaba. በትግራይ ክልል ያሉ ምዕመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከአመት 2 ዓመት በፊት የትግራይ ክልል በቃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳን ኧረ እባካችሁን አይደረግም አላለም። እንኳን መግለጫ እንኳን ይሄ ሁሉ ግርግር አንድ ሰው እንኳን ለምን ይደረጋል እኛ ከፖለቲካ ነፃ ነን እኛ አብረን ይኖርነን ብሎ ለመምከር እንኳን ጥረት አላደረገም። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ይነሳል። ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስቴር ኡልፋዳ bara addi bilisummaa Oromoo chaartarii keessa jiranii obboleen coofaatu walgahii qabu turan jedhan mallasii wajjin dhaabolee baay'ee turratti hirmaatan jedhan hundi isaanii darabeedhaan haasa'anii carraan obboleen coo bira geeran obboleen coo haasa'uudhaaf akkas maayikiitti gaafa bu'anii maayikiin cirr jettee yiteedhan innaan namni gurra qabatee inni kaan hin kolfaa jedhan obboleen coo nama maayikiin sirraa'u ilaala eeganiitu jedhanii maayikiin hojjechuusee gaafa baranii አይዟችሁ ሁሉም ነገር ኦሮሞ ጋር ሲደርስን ጫጫል ትንጀሪን ጀረን ዋን እንደምትኑን ጋፈ ኦሮሞ ብረጋው እያ ማሊፍ ወጋሜ ቀጉቱ ኦሮሞ ኤልመቻ ቱረን አመንቲ ዳኦ ጎደተኒ ኡመተ ከነ ሜቀ ቡርጃጀ ሳቱረን ሀረ ጋፈ ኦሮሞን ደመቀ አፋን ኮቲንም በረዳ አፋን ኮቲንም ዋቀፈዳ አፋን ኮቲንም ቡለ ጋፈ ጀሩ ህርፈቱ ቱፈቻ ቱረን ጋዴንገድ utuu dheengadda Oromiyaa keessa jiraatanii afaan kana tuffatanii barachuu dhiisanii baratanii har'a rifatan akkuma isin jettan waggaa tokkoof walakkaa akka arraati naannoo Tigraay keessatti nuti Ortodoksii Itoophiyaa irraan addaan baanee irraa jedhan Phaaphaasonni har'a Oromiyaa keessaa mudamanii addaan baanan jenne
addaan fottonne hin jenne paatriyaakii tokko jala jirraa jedhan maqaa qofaattis hin moggaafanne kinoo akkas ture kan warra Tigraay የትግራይ አብያተ ክርስቲያናት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጋር የነበረውን ግንኙነት በማቋረጥ የትግራይ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት የሚተዳደሩበትን የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት መመስረቱ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስና መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ገልጸዋል። የሮ ኩንቴ ነምኒ ቶክቲን ወጭነ ወርናኖ ኦሮሚያሌ ጳጳስ ሙደም መሌሳ ኑቲ Ortodoksi Itoophiyaa jalaa baanee irraa hin jenne warri Tigraay garuu jalaa baanee irraa jiran of dandeenyee dhaabbannee irraa jiran isaan irraa ajajan furannu jiran wal quunnamtiin keenya isaan irraa dhaabbateedha jedhan Oromiyaa keessatti garuu akkas hin jenne Oromiyaa keessatti nama afaan beeku nama aadaa beeku munna jedhanii mudan malee addaan foxxonnee hin jenne waci kun hundumtuun har'a eessaa dhufe kan Oromiyaa duwwaa immoo miti kanaan dura warri naannoo Goojjamiif Gondar jiranis addaan baanee irraa jiran turan dhaggeeffadhaa isaattu gabaase ጎጃምና በጎንደር በአብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ውስጥ የሚገኙ ካህናትና መነኮሳት በአቡነ ማትያስ የሚመራውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያኑንም አስተዳደር ከዛሬ ጀምሮ እንደማይቀበሉትና በስሩም እንደማይተዳደሩ ይፋ አደረጉ። እነዚህ ካህናትና መነኮሳት ለኢሳት በላኩት የአቋም መግለጫ አቡነ ማትያስ ጀላ ባኔር ራጀረ ወሪ ጎንደሪፍ ጎጀም ከነቦዴ አጀጀ ኢሰራን ፍረን ወረን ከነቦዴ ኢሳንን ቡሉ ጀረን ከነቦዴ ኢሳውጅን እንጅራን ወረን ኦፊ ኦፍ ደንደኝ ዳበነ ጅራ ጀረን ኢሳን ነሚ ቶክቲን ወጭነ የሙሰና ኩም ጠቅላይ ሚኒስቴር ጀን ነሚ ቶክቲን እንዱበን ሐረከን ኦሮሞ ረቲ ማሊፍ ወጩን በርባችስ ማሊፍ ከን ኦሮሞ ረቲ ጉረኑ ዱቹ በርባችስ ከን ኦሮሞ ገሩ ኢትዮጵያ ጀላ ባኔር ራንጀን ኦሮሚያ ቆፋት ጃረኔ ራንጀን አካ ከነቲ ነመ መቀ ጎዮምሳ ጅሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አዛ በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰው የሚገለገለው በራሱ ቋንቋ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን እንደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄን መንግስት በማዳፈን ማለፍ አይችልም። ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር ናኖ አማራ ከሰት አኩማ አፋን አማሪፋን ተጃጅል ከነማ ጅሩ ናኖ ኦሮሚያ ከሰትስ አፋን ኬኛን ተጃጅል አርገቹ በርባን ኡመተ ጅሩ ከና akkasittiin dimshaashaan irra darbuu hin dandeenyu afaan qabuu hin dandeenyu afaan cuqqaaluu hin dandeenyu mirga ilmaan oromoo dhiibuuf as hin jirru oromoon afaan saatiin waaqeffachuu mirga qaba oromoon afaan saatiin galateeffachuu mirga qaba nuti immoo mirga kana jalaa mulquu hin dandeenyu jedhan ጠቅላይ ሚኒስቴሪin keenya baay'ee galatoomaa isiniin jenna kanaan dura paappaasonni naannoo Tigraay maal jedhan turan dhaggeeffadhaa ቋንቋ ትግርኛ ተረግጦ ጠፍቶ ቤተክርስቲያን እንደማይነበብ ዝም ብሎ እንዲያው የተጣለ የወደቀ የሞተ ሆነ እንደነበር አሁንን ትንሳኤው ነው አሁን ሊነሳ ይገባዋልና በቋንቋው እንዲማር መጻሕፍቶቹም ደግሞ አብረው ሲተረጎሙ ሲማር እዚህ ጠቀመታለሁ ናኖ ኬኛ ከሰቲ አፋን ኬኛ ኡካመሜ አፋን ኬኛ አዋለሜ ዋንጅሩፍ አመገሩ የሮኒ ቦለ ከሳ ዱአ ከሳ ገው ትንሳኤ ሳቱ ገኤ አፋን ኬኛን በረቹ በርባና አፋን ኬኛን ገለቴፈቹ በርባና ቅዳሴ አፋን ኬኛ ጀደ ናኖን ትግራይ namni wace tokkittiin hin jiru namni wayyaa gurraacha uffate hin jiru namni gadde hin jiru maaliif gaafa oromoo ta'uu duwwaa gaddan maaliif oromoon afaan saatiin barataarratti lolli maaliif labsamaa jira sababii kanaan maaliif mootummaan arrabsamaa jira sababii kanaan maaliif paappaasonni keenya arrabsamaa jiru sababii kanaan maaliif qeesonni keenya arrabsamaa jiru maaliif tokkoon keessa wal gaafadha የህዝብን መብት የህዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳያፍኑ መፍታት ይቻላል ያንን ካደረጉ ለነሱም ለኛም እንደ ሀገር ጠቃሚ ነው ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ብዙ የሚፈይድ አይደለም ብዙ እጃቸው የሚያስገቡ ኃይሎች አሉ ብዙ ናቸው ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር ኡቱ ምርጋ ኡመታን ኒብን ፈዲ አፋን ሳቲን ኡመታ በረቹ በርባዱ ከነ ኦቶ ኢኑካምሲን ዋን ከነ ፍሩ ደንደኡ ወያ ጉራቻ ኡፈቹዳን ሚቲ ከንፉረሙ ሎለ ለብሱዳን ሚቲ ከንፉረሙ ሚዲያ ደዳት ገዲባኒ መግለጫ ከኑዳን ሚቲ ወንቲ ኩን ከንፉረሙ ምርጋ ኡመቲቻ ኤጉዳን ገሩ ፍሩ ደንዳአማ
waan kana keessa warra harka ka'atutu jira. Sababii xaqilaa ministeeriin kana dubbataniif isaan irrattis lola meeqatu labsamaa jira. Maqaballeessii meeqatu irratti geggeeffamaa jira. Maal jechuu qabu turan xaqilaa ministeeriin? Oromoon afaan keetiin hin baratin jechuu qabu turani. Afaan cufadhu taa'e jechuu ni qabu turani. Mirga Oromoo dhiibamuun qabu jedhan. Akkumas immoo mirgi Amaaraa dhiibamuun qabu jedhu. Akkasumas immoo mirgi Tigraay dhiibamuun qabu jedhu. Maaliif biyyattii bulchaa jiru waan ta'eef? Waan Oromoo ta'aniif mirga Oromoo acuucuu qabu turani. Oromoon kana booddee waan irratti fe'an callisee uummata baatu miti. የተደረገው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን የደም ስር መበጠስ ነው። አንድ ሰው የደም ስሩ ከተቆረጠ የመሞት እድሉ 99.9 ነው። ወዲያውኑ የሚያስቆመው ነገር ካልተገኘ ጋፊ ኦሮሞን ጋፈቻ ጅሩ ጋፊ ላውደን ክሊር ጅሩ ወሪ ፈረንጂ አፋን ኦፊቲን በረቹ አፋን ኦፊቲ ዋቀፈቹ ነው። አኩመ ጠቅላይ ሚኒስቴሪን ጀረን ከነ ዱቸኒ ረደርቦቶን ታኔ ፉርማቴ ዮቲ ከነን ሂካ አርገቹ ቀባይረን ኢሳን ገሩ ሰነ ዲሰኒ ሂደ ዲገ ኬኛቱ ኑራ ኩተሜረን ሂድ ዲግሳኒ ኦሮሞ ተኡሞ barumsaanii waan guddaa tokko hidda dhiiga ofii immoo kabajaa kennuu baay'ee barbaachisaadha. Hiddi dhiiga keenyaa foon keessa jira. Foon gubbaa immoo gogaatu jira. Gogaa gubbaa immoo rifeensa jira. Baay'ee eegama. Erga Oromoon hidda dhiiga isaanii ta'e Oromoodhaaf kabajaa kennuu qabu turan. Oromoodhaaf ulfina kennuufi qabu turan. Lola Oromoo irratti labsuu otoo hin taane gaaffiin Oromoo ala jira. Afaan ofiitiin barachuu. Afaan ofiitiin waaqeffachuu kana ala waan tokko wanti biraan hin jiru. Gaaffiin Oromoo gaaffii qulqulluu adii calaqqisaa bakkee keessa jirudha. Gaaffii kana siyaasaatti hiikuun hin danda'amu. Gaaffii kana jallisuun hin danda'amu. Gaaffiin kun gaaffii eenyummaati. የሃይማኖት ተቋማት ከሶስት ነገር ቢጠበቁ ከብዙ ችግር ነፃ ይሆናሉ። አንደኛው ፖለቲካ፣ ሃይማኖት ተቋም የፖለቲካ እሳቤዎች መሸከሚያ ቦታ ባይሆኑ። ሁለተኛ ሌብነት፣ ዓለምን ያስቸገረው ሌብነት እነሱም ባያስቸግራቸው። ሶስተኛ ዘር እና የሃይማኖት ተቋማት ሁሉም ፖለቲካን፣ ሌብነትን፣ ዘርን ከውስጣቸው ቢያጠፉ ቢቀንሱ አብዛኛው ችግር ይፈታል። ይሄ ጉዳይ የአንድ ሃይማኖት ተቋም ችግር አይደለም፣ የሁሉም ነው። ሁሉም ጋር ዘር አለ፣ ሌብነት አለ፣ ፖለቲካ አለ። ባየ ገለተውማ ጠቅላይ ሚኒስቴርን አመንቶታ ሁንዳ ኬሰ ገለኒ ስሪት ቤኩ ረኮ ኢሳን ኬሰ ጅሩ ስሪት በተኒ ጅሩ ከናፍ ሀረ ሙርቲ ከነ ፈካቱ ሙርቴሰን ከናፍ ሀረ ገዲ ባአኒ ሐሳን አመንቶኒ ብየ ኬኘ ኬሰ ጅረን ኩን ዋን ሰዲራ ዮ ኦፌደን ነጋዳን ጅራቱ ያን ወንቶቲ ሰደን ኩን ማን ሲያሳ ሐቱማዳ ጎሱማዳ ዘረኝነት ሰጀረን ሰን ዋን ከነ ኬሳ ዮ ባተን ወንቲ ወልቲ ሲምቡሱን ጅሩ ያን ወልዳ አመንቶታ ብየ ኬኛ ወንቲ ጄቃ ጅሩ ባኢናን ሰከን keessumattimmo waldaa ortodoksii Itoophiyaa. Waldaa ortodoksii Itoophiyaa kana amantii da'oo godhatee, amantii golgaa godhatee, kaabbaa amantii uffatee siyaasatu geggeeffama. Siyaasni kun jeequmsa baay'ee kaasaa jira. Yeroo dheeraadhaaf irraan dubbatamne garuu achi keessatti bishaateetu xaaxee. Utuu inni hin xaaxayin dura qabuu turan sila. Mee faarfannaa kana mee dhaggeeffadhaa. Minilikiin faarsaa jiru. Sagalee ittiin waaqayyoon faarsaniin minilikiin faarsu. Kabaroo ittiin maaramii faarsaniin minilikiin faarsaa jiru. Zeemaa ittiin waaqayyoon galata galchaniif minilikiin galata galchaa jiru. Maaliif minilikiin waldaa keessa fidan? Masaraa mootummaatiin waldaan ortodoksii. Doktor Abiyyiin masaraa isaanii keessatti hawultii hojjetee yoo kaa'e jarri sun achi keessa waan turaniif. Seenaa san akka namni hubatuuf.
Haile Sillaasee kaa'umsa, Dargii kaa'umsa garuu maaliif waldaa keessa fiduu barbaachise? Waldaan kun kan saba tokkoo duwwaa miti. Waldaan Ortodoksii kan uummata tokkoo duwwaa miti. Kan sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiran keessatti of arganidha. Minilik immoo Oromoo biratti akkamitti ilaalama? Walaayittaa biratti akkamitti ilaalama? Uummata Sidaamaa biratti akkamitti ilaalama? Maaliif waldaa keessa siyaasa fiduun barbaachise? Waldaa keessa siyaasa fiduun gaan rakkoo har'aa kana fide. Utuu kanaan dura waldaa keessatti kun godhamuu baate rakkoon har'aa kun hin uumamu. Kanaaf egaa Xaqilaayii Ministeeriin yoo siyaasarraa baqattan, yoo hattummaarraa baqattan, yoo zaranyinnatirraa baqattan rakkoon tokko isin bira hin ga'u inni isaan jiran. Qeesii guddaatu gadi ba'ee namoota Oromoo faa xiqqeessa. Dhaggeeffadhaa. እምዬ ምኒልክ እርሻህ አዲስ አበባ ቀድማ ታረሰች ለዝና እንዳያልፍባት ጊዜው የዘር ጊዜዋ ነውና መካን አይደለችም እናት አዲስ አበባ አምላክ ያጽናናት በቃሉ ለውድ ባለቤቷ ተረኛ ወልዳለችና ቤት ሙሉ በልስቲ እብር ነው ተመልከተው መካን አይደለችም እናት አዲስ አበባ አምላክ ያጽናናት በቃሉ ለውድ ባለቤቷ ተረኛ ወለደች አሉ ቤት ሙሉ ቤት በቤት ነው የሆነው የበቀለ ልጅ እልቂት አጫሉ ጁሃር ሊያገባ አጫሉ ነው አጫሉ ጁሃር ሊያገባ የበቀለ ልጅ እልቂት አጫሉ ጁሃር ሊያገባ አትሆነውምና ወይዘሪ ኢትዮጵያዊ ደርባባ በለው እስቲ agartanii tugaa keessota gurguddaa waa'ee sagalee waaqayyoo labsuu dhiisanii waa'ee reeffa waggaa meeqa dura du'e Oromoo irratti faarsu nama Oromoo xiqqeessu jibbiinsa uummata gidduutti gallakkisu naga'aa jedhe Oromoon waggaa 150 baadde amma yeroon ittiin afaan kootiin dubbadhuudha amma yeroon itti afaan kootiin galateeffadhuudha amma yeroon afaan kootiin waaqayyoof galata gashuudha jedhe dide kana eenyu dhaabuu hin danda'u wayyaa gurraacheffachuu dhiistee wayyaa diimaa yoo uffattes dhaabuu hin dandeessu al tokko uummati dideedhaan dideedha amantaan Ortodoksii akka inni jiraatu barbaanna 100% akka inni jiraatu barbaanna garuu afaan keenyaan kadhachuu barbaanna afaan keenyaan waaqeffachuu barbaanna afaan keenyaan waaqayyoon galata gashachuu barbaanna hin ga'anni kan dide umman wanti godhamu hin jiru haasaa ጠቅላይ ሚኒስትር ሶስቱም አያስፈልጋቸውም የሚባልበት ዋናው ምክንያት እነሱ ዓላማቸው ዘላለማዊ ነው ኢተርናል ነው ፖለቲካ ጊዜያዊ ነው የሌብነት ጥቅም ጊዜያዊ ነው ዘር እዚሁ የሚቀር ነው ከነሱ ሐሳብና ዓላማ ጋር አይሄድም ሰማያዊ መንግስት ለሚጠብቁና የሚገነቡ ወታደሮች ስለ ምድራዊው ቢጨነቁ ራሳቸው ፍላጎታቸውን ስለሚቃረኑ ጥፋት ያመጣባቸዋል ባየ ገለቶማ ጠቅላይ ሚኒስትር አፉረ ከና waaqayyoon ሲግረተ ጃለን አቦቲን አመንታ ማልት ዋይ ለፋ ወጅኒ ሳን ዲቤራ ኢሳኖ ከዋቃፍ hojjechaa jiru inni kun kan keenya nuto barcumaaf jennee wallolla maaltu kana keessa saangalche hannummaan kan lafaati maaltu waay hannummaa keessa saangalche zaranyinnatiin isoo kanuma lafaati maaltu sana keessa saangalche siyaasnis kan lafaati maaltu siyaasa keessa saangalche isaa waayeduma mana waaqayyoo maaliif hin lallabne ጠቅላይ ሚኒስትር ulfaaddaa wayyaa keessan kana garuu yaadannoodhaaf nuukaa adaraa rabbi wayyaa kanarra afuura nadhii gammadaa faatu irra jira afuura jedhanaal waaqoo guutu afuura jedhanaal taaddasaa birruu afuura jedhanaal jaarraa abbaa gadaa afuura jedhanaal maammoo muzammir afuura baaroo tumsaa afuura laggasaa wagii asirra jira yaadannoof nuukaa wayyaa kana immoo utuman geeddaratin ጠቅላይ ሚኒስትር gadi ba'ati immoo guyyaa tokko afaanni Oromoo afaan hojii federaalaa ta'ee jira breaking news nu labsa dhiigamee qasabatti dhangala'e ilaa ጠቅላይ ሚኒስትር ergaa tokko isiniif qaba ilaa ጠቅላይ ሚኒስትር obboloota keessan daggala jiran wajjin hayyuu duree tokko malee nagaa buusa waan amma ala kanaa wacuun dhageessumni
waan miidiyaa irraa bocuun dhageessu mini gaafa isin ijoollee obbolota keenya kanaa wajjin nagaa buustanii akka gommaa qilleensi keessaa yaa'u bakka tokkotti qoricha isaaniiti jira. Isaanii wajjin nagaa nuu buusa. Hidhamtoota mana hidhaas nuu hiika. Obbolota keessan kanaan dura wal dhabdan akka obbolammaa Magarsaa faatii wajjin illee nagaa buusa. Jawaar faatii wajjin nagaa buusa. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nagaa buusa. Sana booda abbaan barbaade isin hin sochoosa. Abbaan barbaade fokkorsuun dammaa hanga bishaan ga'utti tokkummaa keenya irratti nu hojjedha. Kanatu addaan nu babaasaa jira. Obboloota daggalaa qabna. Obboloota mana hidhaatii qabna. Obboloota kabraa mootummaa keessaa qabna. Kun faffacee jira humni keenya. Humna Oromoo gama tokkotti deebisaa Xaqilaa Ministeera. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa ajaa'ibaa hojjedha. Inni darbeera. Kana booddee garuu jabaattanii cimuudhaaf nagaa buusaa Oromootaa wajjin. Hojiin keenya mirga maamiltoota keenyatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna. Goobanaan Dasosheet dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Goobanaan Dasosheet furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 goobana 5 yookaan 1888 462 weebsaayitiin keenya gobanalaw.com. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa har'aa furannee dhufne asuma irratti golamnee jirra. Torban ergaa biraa wajjin amma wal deebitu. Nagaan nuuf jiraadhaa.